Galatuma asham alaman nisaaram ni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Gama daarektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraa fi sagalee Nimoonaa Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa uffataan yeroo maraa akkanatti kan na miidhagsu abbukkii pirootokool guddaa galatoomiin ja'aani qeessiftuu booda walitti deebina. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsara keenya Abbaa Taayitaa Saayinsii fi Teekinooloojii Oromiyaa guddaan galateeffadhaani qorannoo fi qo'annoowwan saayinsii fi teekinooloojii kabiyya keessaa fi kabiyya alaa misoomsuu fi madaqsuudhaan Abbaa Taayitaa hojii boonsaa hojjechaa jirudha. Kiyyaa Lammaan jedhama. Daandii Qilleensa Itoophiyaatti waldaa hojjettoota daandii qilleensa Itoophiyaa isa buleessaa jedhama. Pirezidaantii waldichaa ta'ee hojjechaa jira jechuudha. Akkamitti daandii qilleensa Itoophiyaa akka seente carruma kanaan akkanaa kaaftu barbaadin? Galatoomii Riittaa daandii qilleensa Itoophiyaa seenuudhaa fi ulaagaalee barbaachisantu jira. Dorgommii adda addaa keessa dabarteeti kan daandii qilleensa Itoophiyaa seentu. Kan koorraa ka'ee ibsuudhaa fi daandii qilleensa Itoophiyaa gaafa yuunivarsiitii baradhuu dorgommii baasee yeroo sanaanis namoota baay'ee faana ta'aniiti kan dorgommii sana wal dorgomaa turre jechuudha. Gara jalqabaarra dookumentii kee appilaayi akkuma gootee kaateenii waamicha qorumsa riitin egzaamiidhaaf san keessatti filatamteennaani qorumsa sana hin qoramta namoota baay'ee faana. Namni qorumsa jalqabaa san darbee gara interviiwudhaaf waamama jechuudha. Interviiwuu sana namoota baay'ee faana kan interviiwuu sana gootu. Achiin meedikaal iskiriiningiinis jira waan ta'eef isa gaafa dabartuudha kan daandii qilleensa Itoophiyaa jooyinii gootu jechuudha. Piroofeeshinii adda addaa keessa dhugaa dubbachuu fi dorgomaa tahuu barumsaan cimaa tahuu ni gaafata daandii qilleensa Itoophiyaa galuudha fi dargaggeessi abjuu achi galuu qabu barumsaatti jabaatee qayyabatee barachuu danda'uudha qaban jedha. Hunda caalaa immoo infoormeeshiniidha. Namni achi galuudhaaf infoormeeshinii argachuu danda'uudha qaba. Namni keenya yeroo baay'ee nama fakkeenya godhatus hin qabu achitti. Dhiyeenya kana nuti gama sooshaal miidiyaatiin beeksisaa jirra namoonni baay'een akka achi dhufaniif malee dhaga'uu danda'uudha qaba. Kan dhaga'uun garuu namarraani yookaan sooshaal miidiyaarraa kan gama adda addaatiin ta'uu danda'a. Sirni yookaan immoo haalli duraan jirus waan dimshaashumatti waan haasa'amu jira akkasiin ulfaataa akka ta'etti. Ammaan tana garuu namoota muraasas taatan akka gaariitti hirmaannaa keessa jirtu waan ta'eef hin jedhe. Amma haalli jiru at least namni keenya akka danqaa ittiin taane qacarrii irratti rakkoon akka hir'atu akka achitti carraa hojii argatanii fi beeksisa daandii qilleensa Itoophiyaa baasuu irratti immoo infoormeeshinii gama bira gahuutiin gama dhuunfaa kootiin gara fuula feesbuukii dhuunfaa kootiin namoota beekuun qooduu itti fufeen jira. Kana gara fuulduraattis hamma daandii qilleensa Itoophiyaa keessa jirutti wanta godhuudha. Maaliif an mataan koo infoormeeshinii kana dursee gama adda addaatiin osoo argachuu baadhee achi qaqqabuu danda'u. Kanaafuu immoo wanta xiqqaan uummata keenyaaf godhuudha waan amanuu fi infoormeeshinii jiru immoo qooduu itti fufaa namoonni immoo infoormeeshinii argatanitti fayyadamanii daandii qilleensa Itoophiyaa akka appilaayi godhan asumaan immoo nannaamaaf. Abduu Buwaaqoo yookaan King Sama. Bariin nagaa, bara bariin nagaa, bobbaan nagaa, bobbaan namaa saa nagaa, xiqqaan nagaa, guddaan nagaa, ala warri nu nagaa, elelleen nagaa, elemtuun nagaa, elema gaadiin nagaa, saawuleen nagaa, waaqii roobee ala dambara guuta. Uummata keenyaa fi warra faana reediyoo, faana TV kan cufayyuu waaqan nagaa guuta. Arraba nu qajeela. Gaafii arraba qajeelchi. Deebii arraba qajeelchi. Anaaf ritaallee haasaa walti nu qajeelchi.
finni qajeelchi. Nagee. Warra finna qajeelchi. Tigiraa hin jenne, Amaar hin jenne, Oromoo hin jenne, Affaar hin jenne, Soomalii hin jenne, Debuub hin jenne, Beenshaangul Gumuz hin jenne, uummata Itoophiyaa cufaan rabu walti qajeelchi. Nagee. Keen erganne keen elmannaduu tee namni dabarse. Haa qaban. King Saamaan eenyu? King Saamaan kun sirbee taphachiisaa, haasa'ee kofalchiisaa, gowwa dallansiisaa, ganna roqomsiisaa King Saamaa jedhama. Abduu Waaqoo lafee Waaqoo. Abduu Waaqoo. Bareeda. Uummanni sirriitti kan itti si beeke. Hojiin kee jalqaba tokkummaa kan jedhu na fakkaata. Sirbi kun keessumattuu daangaa irratti wal dhabdee jiru kanarraa kaatee akka barreessite sirba kana. Naannoo Keeniyaa kana keessatti illee sirbuma kana yeroo balaa xiyyaaraa hin beekamu waan ta'eef hayyoonni hedduu dhumatan sana waan jiru hunda hubattee sarraa kaatee waan hojjetteef fudhatama naannoo Keeniyaa fi Boorana kana baay'ee tokko guddaadha. Waltajjii gurguddaa irratti sirbitee jaalatamummaa guddaatti argattee jirta. Akkasumas ambaasaaddara ta'uudhaan naannoo sanitti hojii babbareedaa hojjetteetta. Gaafa ani achittuu gaafa sodoo sirbu gaafa warri MPs warra paarlamentii warri namni gurguddaan abbootii siyaasaa warri siyaasaa dhumati gaafa plane crashin sun yaadannoo warra Dr. Gurraachfaa Gurraacha Boruu Galgalfaa Bonayyaa Adiifaa Dr. Bonayyaa faa Bonayyaa Adiifaa innillee gam Gabraa Gurraachillee gam Booranaa kaan dhibiillee Abdii Taarii jedhamu innillee Booranaa gaafasi warri oduu nagaa naannoo Marsabeeti sun Gabraaf Booranaaf Reendiltii guttoo walaati. So gaafasi warri nagaa buusa hayaa'u jiru indegeen sun gubatteeni dhumatan. Guyyaa indegeen sun gubatti sun achi jira. Kun garana nyaatee muuziqaa sun hojjedhe. Muuziqaa tokkummaa jedhu sun hojjedhe. Muuziqaa sun akka malee fagaatee garuu ani hin beekamu. Kilippii maroon hojjetaniif. Maroo viidiyoon hojjetaniif hin beekamu. Furmaati kennaa tokkummaa. Furmaati kennaa tokkummaa. Furmaati kennaa tokkummaa. Dhibiin jiru gonkumaa. Furmaati kennaa jaalala. Furmaati kennaa jaalala. Furmaati kennaa jaalala. Dhibiin jiru isaanala. Tokkummaa yoo qabanne hin jabaanna. Tokkummaa yoo qabanne hin guddanna. Tokkummaa yoo qabanne caallee argamna. Babal'anne addunyaa dakkamana. Dargaggoo abbaa qabeenyaa Fiqaaduu Gammachuu yookaan Xiiqii. Xiiqii kannaan jedhani ani hojii kamiyyuu itti seennan xiiqiidhaan hin baha. Xiiqiidhaan hojjedha. Xiiqiidhaan hojjetan malee jijjiiramni sun dhufu. Garaa hidhatan malee jabatan malee jijjiiramni dhufu. Xiiqii jechuun isa Amaariffaan lii qabachuu jechuudha. Kutannoo garaa jechuudha. Gamoo bareedaa qaamoleen mootummaa gurguddoo bakka argamanitti hoteelli kun eebbifamee jira. Guyyaatti sangaa 20 ol seenee jira. Jaalala kana eessaa fidde? Waa'ee jaalalaa kana yoo kaastu jaalala dhiyeechaa dhufee yoo jettee jaalala ofumaaf kennita. Ati yeroo maraa kennite santu dhufee? Kuni homaa gaafa hin qabu. Yoo nama jaalatte namni si jaalata. Jaalala argachuudhaaf obsa qabaachuu qabdaa. Jaalachuu qabdaa. Nama gargaaruu qabdaa. Yoo xiqqaate yoo ofii foon nyaatullee nama si cinaa jiru san sammuun kee akka daabboo nyaatu hawwuu qaba. Yoo jaalala kana nama wajjin jiraatte boruu namni si jaalata malee har'uma na jaaladhu duratti amma nama sabasabatte walitti tuuta yaammatte si jaalachuu hin danda'u. Aartii kana keessaa akkam hariiroon jira? Sagaleen hin jirti? Lakkee aartii kanallee dhammaani nama hojiiti. Gisee tokko tokko gammadee ta'u sirbuudhaaf karaa sirbaa kaadha malee aartiis illee ta'u. Jaalee yaa battuu fardeen gugurroo urgaa'ee fooliin misirroo. Fardeen gugurroo urgaa'ee fooliin misirroo. Jaalee maatoo. Jaalee tole. Asiin gadi. Itti ragadi. Jaalee yaa gugurroo. Urgaa'ee fooliin misirroo. Naannaa.
Dalo ya gugura. Urgae manu mujira. Misro walin fenu bulle fenu galla diti ramba ramba godi. Misro walin fenu bulle fenu galla diti ramba ramba godi. Arangalle to singalchu. Diti ramba ramba godi. Arangalle to singalchu. Diti ramba ramba godi. Halge jimma walaga. Diti ramba ramba godi. Oromia la walarga. Diti ramba ramba godi. Kero walin fenu bulle fenu galla diti ramba ramba godi. Kero walin fenu bulle fenu galla diti ramba ramba godi. Fenu bulle fenu galla diti ramba ramba godi. Ya concedo sibur diti ramba ramba godi. Sibur hunde tajetta diti ramba ramba godi. Malo hunde badu diti ramba ramba godi. Sibur ndara datta diti ramba ramba godi. Kararararara diti ramba ramba godi. Dargaggoo gammachuu xaafaa gama ogummaa sadii fi isaa ol bakka tokkotti qindeessuudhaan dargaggoota keenyaaf fakkeenya kan ta'udha. Yaa aartii uumamaan qabdu sana shaakalaan fooyyessuu dandeessa malee aartiin uumamaan maatii keenya keessa jira. Hojii tokko waliin hojjennee turre sirba mokonnin akkas maqaa isaa dagachuu hin danda'a amata 5 dura. Kilippii sana wanjitti deemnee gaafa hojjennu ati maatii kee akka taanatti himne garuu namoota sanni baay'ee tokko dinqisiifachaan ture. Ergasii garuu amata tokkoof maaloo kana TV irratti sirba san gaafan ilaalu kun barra haadha gammachuuti abbaa gammachuuti obboleewwan isaati naan jedhan maatii guutuun kilippii san keessatti bifa ajaa'iba ta'een hirmaattan. Sirbicha irratti maazarii fi faazarii qofa miti. Obboleewwan koos dubartoota 2 jiru achirra. Nama 4 nama 5 taanee hirmaannee jechuudha. Ritmi ilkaan kootitiin godinaalee hundaa keeroogiraafii sirboota baay'ee hojjedhee jira. Sirboota hojjedhee baay'inni isaa kanan keeroogiraafii irratti hojjedheedha malee kanan shubbisaan qofa irratti filatamee hojjedhe sirba muraasa. Baay'inni isaa sirboota ofii kiyyaa keeroo irratti hojjedheedha jechuudha. Ergasii gidduutti gara weellisummaatti dhufteefte. Sirboota kan hojjedhe fedhii keessa kootii ibsuuf malee uummataaf miti baay'ee. As deebitee DJ ajaa'ibaa taateetta. Cidha sagantaa garaagaraa akka ajaa'ibaa hojjechaa jirta. Sooshaal miidiyaa irratti namoonni baay'ee suuraawwan kee hojiiwwan kee sheer gaafa godhan nan arga. Gara ogummaa DJ kanatti immoo maaltu si gahe? DJ sababni itti milkaa'eef aartiin muuziqaa fi lapheen namaa walitti dhufeenya qaba. San jechuun dura riitimiinis maaliinis hundi kiyya keessa koo jira. Sana jechuun fedhii namaas nan hubadha. Fakkeenyaaf amma ati DJ qofa waan taateef sirbuma DJ sana waanuma sitti dhaga'ame qofa miti kan uummataaf banuu qabdu. Tokkoffaa iddoon jirtu murteessaadha. Sirba akkamii akka bantuuf jechuudha. Sirba akkamii akka bantu jechuun sirba nama sana bashannansiisuu danda'u jechuudha. Sirba ati bantu uummata deemteef sana bashannansiisuu waan qabuuf isaan gammachiisuu waan qabuuf iddoon deemtu sun murteessaadha. Namni hojjetuuf sunis murteessaadha. Fakkeenyaaf amma DJ'n tokko osoo sirba shawaa bareeda tokko bantee odumni ittiin shubbisee hin quufiin ingiliffa tokkotti gadi lakkistee xaarmusiidhaan sidhaa. Of eeggannoo barbaada. DJ jechuun baay'ee namatti salphaa fakkaata. Hojii baay'ee ulfaataadha. DJ irratti waan ani mudannoo tokko sitti hima. Of eeggannoo barbaada DJ'n kun. Gidduu tokko hoteela tokko keessatti halkan gaafa hojjetu namni xiqqooshi gaafa tabliitti tolaa jiru gaafa ho'ifatu sirboota kana walitti hiitanii nanistoop gootanii fooldarii keessa DJ soofteerii kana keessatti gadhiiftanii uummata wajjin haalitti taphattanii jira. Sirba kana
walitti qabeetuma nanistooppii keessa gadhiisee uummata wajjin gaafa shubbisu gidduutti namni akka ajaa'ibaa bakka taphachaa jirutti naay naay miyyee maaramee jedhu masmuuriin gidduu. Of eeggannoo guddaa gochuu qabda DJ irratti. Sirbati bantu gatii si kaffalchiisuu waan danda'uuf jechuudha. Gammee har'a kutaa lammaffaasaa keessatti kan nuti kaafnu kallattiiwwan akka biyyaatitti taa'uu qaban dargaggoota keenyaaf illee keessumattuu galii fi baasiin keenya waan wal madaaluu hin dandeenyeef rakkoo maaliif jira kan jedhu kanaaf illee kallattii kan itti keenyu ta'a. Dinagdee keessatti gaheen barumsa qabu maali? Baay'ee gaariidha. Dinagdeedhaa fi barnoota dinagdee nama biizinesii hojjetuu fi nama dinagdee baratee walirra adda baasuu hin dandeessu. Wal malee hin deemu. Saayinsii hin deemu. Tokko isaan wal keessa jira. Inni qarshii qabu olaantummaadhaan haa ta'u malee eenyutu industirii abbootii qabeenya sana keessa jira. Maal keessi kaasee fakkaata? Atamma kaastetta. Inni guddaan qarshii qabaadhu malee barumsi hin barbaachisu kan jedhetti amanuu jiru. Kun yaada boodatti. Yaada boodatti. Addunyaa ammayyooftuu ammatti. Akkas wanta akkas jedhamu kuni kufaatiin taane dhufa namni akkas. Barnoota dinagdee yoo baratte tokko waan hojjettu keessatti konfiidensii qaba. Lammata piroodaaktii biraa hojjettuutu piroodaaktii biraa dabaluuf qorannoo gaggeessita. Nama barate. Nama beeku waan taate waan biraa maaf hin dabalu. Dhiibbaa siyaas dinagdee akka biyyooti alaa kanarraa bilisa ta'anii of danda'anii haalli itti deemuu danda'anii. Wantoota hojjetaman baay'een isaa mul'atan. Hiyyatu mul'ata sooshaal miidiyaa kana. Wanti hojjetamu dhokate hiyyatu sooshaal miidiyaa kana. Garuu immoo hojiin baay'een isaa hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf oomishaa oomishtummaa dabalaa deemu. Oomishaa oomishtummaa ammayyeessitee keessatti wanta alaa galchitu keessatti oomishtee. Industirii keetiif laattee achumatti oomishte sharafaawwan biyya alaarraa galu hundi muruun hin danda'amu. Kana jechuun dhiibbaa siyaasa ofirraa kaasa. Dinagdeen of dandeessu jechuun dhiibbaa biyyi tokko biyya dandeetti dhufuuf dinagdeen murteessaa. Dinagdeen hin jiru taanaan inni waraanus inni balaleessisus dinagdeen waan nyaatee buluun qabu taanaan maaliin eenyuun waraana maaliin waraana. Har'a rasaasa tokko meeqaan bitee mootummaatti kan jiru. Dinagdeedhaan dinagdee achitti bahaa jiru. Kanaaf akkuma rasaasa biyya keessatti oomishu akkuma qamadii oomishu boris waan biraa oomishu. Wiskii biyya alaatirraa fiddee amma dhugdu dhuguun dirqamoo ta'e araqeedhuma biyya keessaa dhugee. Walharkaa fuudhiinsa aangoo gaafa gootan waan muuxannoo ta'udha. Keessumattuu zaa abbootiin aangoo gurguddoo sooshaal miidiyaa irratti waan hin taane arginu kanatti isin biratti garuu aangoollee gaafa walii kennitan jaalalaa fi gammachuu guddaadhaan. Tokkummaan nu gidduu jiru dhugaa dubbachuuf namoota waldaa dhaabbata adda addaa keessa hojjetaniif bulchitoota biyyaatiif qaamota adda addaatiif fakkeenya hin taa'e nama maaliif Taliilaan hangafa kooti hanguutu suusaati. Kaayyoo wal fakkaataa qabna. Kaayyoo sanarratti immoo jabaannee waliin hojjenna. Kun immoo sirna gadaati. Gadaa keessatti abbaa gadaa ta'uuf jalqaba isteejii keessa dabartee achi geessutu jiraata jechuudha. Gaafa achi geesse gadaa ittaanuuf abbaa gadaa ittaanuuf gaafa aangoo laattu bifa nagaa ta'een abbaan gadaa tokko abbaan gadaa seenaa keessatti abbaan gadaa tokko abbaa gadaa tokko ajjeesee aangoo fudhate kan jiru hin jiru jechuudha. Peaceful transition yeroo baay'ee kan jiraatu sana agarsiisuu fi bokkuu natti laateera gaafa sana kun peaceful transition sana agarsiisa. Akkaataa eenyummaa keenya ibsuun ture. Kuni Oromoon eenyummaa isa kaleessaatti yoo deebi'u kuni aadaa keenya isa sirriidha jechuudha. Maaliif akkan duratti sii kaasee abbaan gadaa ajjeefamee aangoo kennan jiru. Achi aangoo erga laates uummata keessa deebi'ee itti kan jiraatu. Dhiyoo kana torbuma kana keessa gaafa wiixataa walgahii guddaa tokko ture Millennium Hallitti galma Barkumeetti jechuudha. Gaafa sana Injiinar Taliilaan akkuma nama hojjettoota kaanii gaafanii namoota baay'ee keessatti fuuldura taa'ee argu
Ani immoo galma sanarratti haasaa adda addaa gaafan godhu deebi'ee uummata keessa isa jiraatu sirna gadaa sana ilaalaa ture. Kun dhugaa dubbachuuf nama baay'ee kan irraa baratudha. Kun eenyummaa keenya isa kaleessaati. Amma garuu sababa adda addaatiin nama baay'ee eenyummaa keenya dagachaa jira. Kun ta'uun qabu isa eenyummaa keenya isa kaleessatti yoo deebine isatu nu wayyaan jedha. Maaliif sirni gadaa keessatti nagaa sirni gadaa. Sirni gadaa jaalala. Kana osootti deebine hundi keenya irraa fayyadamna. Inni irra keessa jirru inni tokko qoccolu tokkoon qoccolu tokkoon waa gochuu kuni kan keenya miti. Kanaafuu sirna gadaa keenyatti yoo deebine sirni gadaa jaalalaan jechuu barbaada. Dubartoota lamatu kolleejii wayii waliin baratu. Kolleejiidha erga bahan gara mana intala takkitti deemnanii abbaan micayyitti taa'anii areeda isaanii kana sirreeffatu. Innaa kana keessumittiin waaw abbaan kee baay'ee tokko bareedu jettiin. Intalittinis nama erga soorama bahee booda xiqqoo ishii dhukkubaa jira waan ta'eef malee baay'ee bareedaa ture. Ookee soorama baanii eessa hojjetu jennaan daandii qilleensa Itoophiyaa Eerlaayinsii hojjetu jennaan waaw kaapiteenii turanii jettiin. Kaapiteeniin turre waardiyyaa ture. Kungaa achi keessatti nama yookaan baay'inni saba tokkoo akka jiru waardiyyaa irraa qabee hanga gubbaatti kaasuu warreen barbaadanidha. Namoonni baay'ee waa'ee abbaa xiyyeeffannaa hin kennan waa'ee haadhaati kan sirban weellistoonni jechuu kiyya. Ati garuu waan jiru madaaltee waa'ee abbaallee sirbiteetta. Sirbi kun beektaa atillee abbaaniti. Atiyyuu abbaa miti. Ilmee kan keen jaalattaa. Akkuma ammoo ilmee tante si jaalatti. Nama hedduun jaalala haadha callaa argu malee abbaan argu. Nama hedduun akka inni itti argu namni akka malee nam jaalatu kan ilmee tan guddisu haadha callaa argan. Garuu dadhabbiif danfii abbaa hin mul'atu. Waan abbaa sii dubbatu caalaa yoo waan haadha dubbattee irra namni rikoognaayiz ta'u. Bakka waan haadha. Garuu yoo daa'imni gara kee jiru haati guddoo gaara galti. Protect kasi godhu. Agartee amma gurbaa kan kee an booran keessatti aga abbaan jiru gurbaa waan gaafatan. Otoo mucaan kan kee nama ijjeese abbaa gaafata. Yoo abbaan jira. Haga kana riiskii fudhatee jechuudha abbaa. Kanaafuu abbaan rikoognaayiizuu qabna. Abbaan beekamtii argachuu qabna. Kompiitara. Kuni nama guddaa jira kan koofiyaa qabu. Tokko. Nama lamatti kaamiila akkas walitti hidhatee miila walitti hidhamee jiru jira. Lama. Funnaan kan irrallee kunoo namatti jira. Bravo. Suuraa isa xumuraa sadi gaafatamtaa kompiitara. Mata namaa jira. Mataan nama kun garuu koola allaattii koolli isaa fakkaata. Nama miil tokko akkas gad dhaabatee gara fuulduraatiin. Jilba akkas dhaabatee. Harka jira. Harka kan keessaa sifirree jira. Ogummaa diikoorii yookaan immoo sagantaawwan garaagaraa faayessuu inuma jira garuu aadaadhuma keenya kanaan diikooriin maaliif hin jiru? Meeshaaleen faayaa Oromoon itti fayyadamu kun kan aadaa hin jiru baay'ee babbareedoo kataan kan xiyyeeffannaan ittiin kennamne. Isaan kana funaantee galmoota gurguddaa illee haala itti faayessuu dandeessu. Diikoorii aadaa Oromoo kana bifa bareedaa ta'een hojjechaa jirta. Wanti Oromoo qabu tuqamee gonkumaa yoo dhumu. Faayi Oromoo jettamu, uffanni aadaa Oromoo jettamu waan garaagaraa fayyadamtiitu miidhagsuu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf amma uffata godinaalee gaafa fudhannu uffata gujii kan irratti gochuu dandeenyu fakkeenyaaf uffata gaafa diizaayin godhan waan gujii asirraa yoo qabaate baakgiraawundi isarratti waan gujii sana ibsuu qaba. Yoo abbaa gadaa ta'e waan abbaa gadaa sana dubarratti ibsuu qabda. Diikooriin waltajjiidhaaf hojjettu jira. Diikooriin guyyaa dhalootaatiif hojjettu jira. Diikooriin cidhaaf hojjettu jira. Fakkeenyaaf amma guyyaa dhalootaatiif diikooriin hojjettu guyyaa gaa'ilaatiif hin ta'u. Kan waltajjiif hojjettu guyyaa dhalootaatiif hin ta'u. Hunduu diizaayinii mataa isaa qaba. Hunduu waan iddoo sana jiru sana fakkaachuu qaba. Nama qabu ija tokko ilaaluun murteessaadha. Ija tokko yoo isin jedhu amanu ijoollee Oromiyaa sotaan sabaaf sablammii hundumaanuu wal jaalannee yoo jiran jaalala akkanaa kun dhufuu danda'a.
Jibba namuyyuu qabaachuu qabnu. Hundumaa Saba kamuu jaalannee hammannee wajjin jiraachuu qabna. Akka carraa ta'e yoo mana kiyya eebbisiisu sablamoota Itoophiyaa hundumaa yaamuu ture. Sunis immoo humnaa olitti naata isaa ka'e. Hundumaa wajjin jiraachuu shangaadha. Homaa nama miidhu. Namni of jibbu hin jiru. Ofuma jaalachaatti nama hoo jaalatte baay'ees rakkoon qabu. Bara kana keessa karaa mootummaatiin rakkoon na mudatan jiru. Akkanuma dhuunfaa tokkotti. Yoon ani itti fullaaseessa yaa'u hojjechuu baadhee karaa mootummaatiin garuu carraan jiru banaadha. Bill Gates yookaan abbootii qabeenyaa addunyaa irra jiran kana fakkeenya si ta'anii jiru moo akkamii? Homaa nama fakkeenya naa ta'u hin jiru. Bakkeen ani ga'uu barbaadu namuun gaje hanga ammaa. Deemsa hanga ammaatitti mee hojiiwwan akkamii hojjetteerta? Dhagaa falaxaa turte kan jedhamu dhugaadhaaf ka'e. Maatii qonnaan bulaataan ture. Abbaan kiyyaa qonnaan bulaa beekamaadha abbaan kiyya. Akka ganda bokkuu shaniitti gammachuu badhaasoo jedhama beekamaadha bakka. Kanaaf ani namoota maatii 20 ol keessatti dhaladhe. Abbaan keenya dabrariira dhugaa fudhanii dura jechuudha. Yaa akka eenyumaatii waan barataan ture. Yoon barataa cimaan ture warri na barsiisan isa ragaa hin ba'an. Garuu naannoo kutaa 8 irratti addaan kuteen karaa hojiitti ka'e. Gara biizinasii. Karaa biizinasii yoo galu barumsa kiyyaa galgala itti fufeeta. Guyyaa waldaa dhagaa qimma ture mootummaan gurmeessa ture. Waldaa dhagaa san hin jaamarree dhagaa san naffalata ture. Dhagaa naffalata walumaan dhagaa saffalatu lafa abbaa kiyyaa ilmoon qota. Walumaa akka dhagaa saffalatu lafa oduu qonnu lafa san immoo mootummaan beenyaa kaffalee industirii lafa nurraa fudhate. Dumbulloota cabduu tokko hin balleessine. Sababni isaa waniin akka miliyoonatti jiru wanna taasise oduun birii isaa hin argatin ani dhagaa kanarratti baay'een xaaraa ture. Kumtaala kana baannee akka dugdi keenya kun karaa isaatti nu luqqaa ture. Yoo hojjette garaa murattee ta'u jijjiiramni dhufa. Qonna san qaba horii san qaba. Nan hojjeta baqa hojjaa jedhamu takkan tuffadhu. Akka carraa ta'e reestoroo bichaan darage. Dargaggeessi sammuu isaa hojiirra yoo godhate fullaasuu qaba bakka deemne sanitti. Sababni isaa maaliifi? Hojiidha yoo jette hojjechuu qabda. Nasirba yoo jette akka ajaalutti sirbuu qabda. Kana achi waan hunda keessa seentee yoo baxabbatte uummata kanaafis homaan gootu nama si cinaa jiruus hin barsiistu. Atis tirfiitti yeroo kee guddaa jechuudha. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa damee kanaan qo'annaa fi qorannaawwan garaagaraa misooma biyya keenyaa guddisuu danda'an dhiyeessuudhaan beekamtii guddaa abbaa taayitaa argachaa jirudha. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin hanga walitti deebinutti gama ogummaa kaameraa fi sagaleetiin Nimoonaaritta daayirektarri kiyya Fayyisaa Addunyaa ispoonsarrii uffataa Abbuukii Pirootokool guddaa galateeffannaa haga torbanii horaanaaf laata. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa.